Arsiin ispoortiin maqaa biyyaa naannoo hanga abbaa irraa dhalatanii waamsisuun addunyaan madda atleetotaa ta'uu ragaa bayan. Garuu ammoo sun tagama atleetiiti. Dhiirri kontooffatee shamarran ol cabsannaan mo'achuu hirmii tuffachiisu. Dhangalaasaan ispoorteessitoota jabeenyi xiiqiin miirri injifannoo isaan keessaa mul'achuu qofa osoo hin taane bu'aa fidaa ture. Amma tirrii dhiituun haphachaa dhufullee kubbaa dhiituun lixa Arsiitti toora xiyyeeffannoo ta'eera. Ijoolleen dirree qabdu cufatti miiddee eeggattee a'aa oolti. Gaafaan ijoollee jaarroleen bara hundaa umrii 21 ta'an kan akka Adaanee Girmaa, Shulii fi Xulii nu dhageessisaa oolu. Bara kanaa barri ba'e, jara tanaa jarri ga'e. Darmeewwan qiinxanii reefuu mul'atan. Muuxattootaaf ga'umsaan jiran jedhamanitti barruu gangalchaa oolu. Barruu erga wal irraa qeeneffachiiftee booda morkataa wirwixuu itti uumti. Kun akka maqaa isaa hojiin kan agarsiise garee kubbaa miilaa Nageellee Arsiiti. Gariin dhukaaftota Arsenaalii biyya keenyaa jedhaniin akki isaan hurrii buusanii dhumarratti gussanii karkooranii asiif achi raranii itti mirmirsanii dhugumaa dhukaaftota jedhu. Namoonni OMS'if yaada kennani. Warra maqaa gudeelchaa yookiin maqaa buyyaa qabu daaraatti kaaftee mufii malee dhugi bassaa jettiini. Taphattoonni sadaffaa dirree kubbaa marsanii tirrii dhiitani. Gammachuusani. Pirezidaantiin, boordiin, leenjisaan, deeggaraan qaamaan achi jiruu fi miidiyaa irraa sheephisu tabirri. Lixa Arsiitti hojii torbaanii ji'aa kurmaanaa fi waggaatiin magaalaa Nageellee Arsiittu firrisa baya. Kun ammoo limsuu malee dalagaa nafeeffachuu, xababbaraan bayuu kaayoo milkeeffachuu gaafata. Kun ta'eera. Kanumatu kubbaanis irra deebi'aara. Obbo Huseen Hammuu Damee Lachiinuu haqa rabbii shallaayee. Gareen kun geeba akka nyaatee mirgaan galu. Abbootiin qabeenyaa kiisii hooqadhaa, hooggansi hamileen bira dhaabbadhaa. Barreessaan barruu kanaa Jibriil Huseen Abbaa Miidiyaa OMS. Sagaleedhaan kan isin dhiyeesse Anamaan Abbaa Waltajjiiti.